Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa Shawaa Kaabaa keessa socho'u tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen injifannoo guddaa goonfachuun beekame. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromootii raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqabee akka ifoomsutti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa Kaabaa fi Kaaba Lixa Shaggar keessa socho'u waxabajjii 7 bara 2023 godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa Sulultaa keessatti waraana mootummaa sababa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaarra ture irratti tarkaanfii fudhachuu ibsee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti fudhate kanaan kisaaraan humna namaa fi meeshaa waraanaa guddaan mootummaa bilxiginnaa mudachuu maddi keenya eeree jira. Loltoonni mootummaa kunneen waraana bilisummaa Oromoo irratti sababa sakatta'insa gaggeessina jedhuun aanaa Sulultaa magaalaa Keenterii irraa gara gandoota baadiyyaatti bobbaafamuu kan ibsu maddi keenya waraanni bilisummaa Oromoo odeessa dursee argatetti dhimma bahuun bakka murteessaa qabachuun ukaasa irratti banee hedduu isaanii ajjeesee kaan madeessee kaan immoo booji'uu ibsee jira. Mootummaan bilxiginnaa maqaa marii fi araaraan nagaa buufna jedhuun uummata Oromoo fi hawaasa addunyaa hunda burjaajessaa turuu kan ibsu maddi keenya daandii sanarraa maquun loltoota qabu hunda bobbaasee waraana hammeessuu irratti akka xiyyeeffate hima. Mootummaan bilxiginnaa waan waraana bilisummaa Oromoo humnaan lolee injifatu itti fakkaatus akeekni isaa abjuu ta'ee hafaa jira jedhe. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa fudhate kanaan waraana mootummaarraa loltoonni 30 ta'an yoo ajjeefaman kanneen 20 caalan immoo madaa'u maddi odeessa keenya himee jira. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa godina Shawaa Bahaa keessa socho'u waxabajjii 6 bara 2023 aanaa Boosat keessatti lola cimaa waraana mootummaa waliin gaggeesseen injifannoo boonsaa galmeessuun olaantummaa akka goonfate odeessi biraa keessoo waraana bilisummaa Oromootii raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqabe mirkaneesseera. Galaanii Abdiisaatu gabaase. Godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyitti waraanni mootummaa dabballoota waraana bilisummaa Oromootii jechuun qonnaan bultoota ukkaamsee erga hidheen booda qonnaan bultoota 3 mana hidhaa keessaa baasee rashanuu jiraattonni himan. Jiraataan aanaa Midaaqanyii tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti jalqaba torban kana aanichuma ganda waloo Taambaroo keessatti waraana mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamu qonnaan bulaa maqaan isaanii obbo Abarraa Garramuu jedhaman erga ajjeesee booda qonnaan bultoota hedduu ukkaamsuun gara waajjira qajeelcha poolisii aanichaa magaalaa Baallammitti hidhee tureera. Haa ta'u malee qonnaan bultoota ukkaanfaman keessaa namoonni 3 obbo Asabaa Tarreessaa, obbo Zarihuun Gabree fi obbo Habtaamuu jedhaman waxabajjii 6 bara 2023 mana hidhaatii baafamuun akka rashanaman maddi kun himaniiru. Maddi keenya akka ibsanitti waraanni bilisummaa Oromoo ifatti aanicha keessa socho'aa jiraachuu fi yeroo garaagaraatti waraana mootummaa waliin wal waraanaa turuu osoo beekanii akkasumas ijaan osoo arganii waraanni bilisummaa Oromoo naannoo keessanitti argameera sababa jedhuun uummata harka duwwaa rashanuun diinummaa guddaadha. Uummanni waraana bilisummaa Oromoos ta'ee waraana mootummaa humnaa fi dandeettii gandasaa keessaa ittiin baasuu hin qabu kan jedhan jiraataan kun waraanni mootummaa yakka sobaa waraana bilisummaa Oromoo tajaajiltu jedhuun gara laaffina tokko malee qonnaan bultoota rashanuu himan. Qonnaan bultoonni kunneen namoota hojii qonnaatiin maatii isaanii jiraachisanii kan jedhan maddi keenya obbo Zarihuun Gabree abbaa ijoollee 2, obbo Asabaa Tarreessaa abbaa ijoollee 5 akkasumas obbo Habtaamuunis abbaa maatii ta'uu eeran. Maddi kun akka jedhanitti namoota waraanni mootummaa waxabajjii 5 bara 2023 ukkaamsuun hidhe hedduu keessaa qonnaan bultoota kunneen mana hidhaa keessaa baasuun gara qarqara magaalaa Baallammitti baaseetu rashane. Erga rashanes uummanni reenfa isaanii kaasee akka hin awwaalle orkuusaatiin reenfi isaanii halkan tokkoo fi guyyaa tokko erga ture booda uummanni osoo sodaatu waxabajjii 7 bara 2023 waaree booda akka awwaale himan. Qonnaan bultoonni waraana bilisummaa Oromoof hojii dabballummaa hojjetu jedhamuun aanaa Midaaqanyii keessaa ukkaanfamuun hidhaman xiqqaa akka hin taane kan dubbatan maddi keenya qorannoo tokko malee eeruu sobaa fi murtii seeraan alaatiin nama ajjeesaa jiraachuu isaaniitiin carraan mana hidhaa keessaa nagaadhaan bahuu xiqqaa ta'uu himan. Guyyoota muraasa dura aanichumatti waraanni mootummaa qonnaan bulaa tokko ajjeesuun kanneen ammaan kana mana hidhaatti baafamuun rashanaman dabalatee qonnaan bultoota hedduu ukkaamsuun mana hidhaatti gidiraa jiraachuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Boruu Lataatu gabaase. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduunarraaf qabannee dhiyaanne kan Oromoo sababallaa Itoophiyaa gaanfa Afrikaa keessatti bal'inaan argamuu fi aadaa, duudhaa, seenaa fi afaan ittiin beekamu kan mataasaa kan qabu. Aadaa fi duudhaa kanaanis waliisaa wajjinis ta'ee saboota biroo waliin tokkummaa fi jaalalaan
jaarraa hedduuf waliin jiraachaa kan turee fi kan jiru akkasumas jiruu fi jireenya hawaasummaa keessattis ta'ee gaddaa fi gammachuu waliin hirmaachaa yeroo rakkoo wal gargaaraa yeroo wal dhabe duudhaa sirna gadaa isaatiin rakkoo jiru waliin hiikkachaa wal araarfachaa waliin jiraachaa kan turee fi har'as ittiin jiraachaa jira. Duudhaa sirna gadaa Oromoon ittiin jiraachaa ture keessaas rakkoowwan wal dhabdee keessaa fi alaan isatti dhufuu fi isa mudatu mareen hiikkachuun karaa nagaa ta'een waliin jiraachaa tureera. Tooftaa ittiin wal dhabdeen yookiin walitti bu'iinsa ittiin hiikamaa ture keessaas jaarsummaan hangafa. Jaarsummaan aadaa Oromoo fi bulchiinsa sirna gadaa keessatti karaa ittiin wal dhibdee hiikani. Jaarsummaa jecha jedhutti namoonni adda addaa hiikoo adda addaa kennu. Kunis namaa namatti bakkaa bakkatti hiikoon jaarsummaaf kennamu ergaa yookiin yaada inni dabarsuun tokko yoo ta'eyyuu jechoota yookiin hima adda addaatiin ibsamuu danda'a. Haa ta'u malee akka hawaasa Oromootti jaarsummaan yoo ibsamu garaagarummaa yaadaa qaama lamaa fi isaa ol gidduutti uumame tokko furuuf qaama muudame yookiin aangeffamee rakkoon tokko deddeebi'ee akka hin uumamneef qaama furmaata yookiin hiikuu danda'u yookaan ammoo namoota wal dhaban walitti fiduun bifa mareetiin araara buusuuf kan hojjetu jechuudha. Uummanni Oromoo jaarsummaa dhimmoota hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa keessatti bal'inaan kan fayyadamuu fi bu'aan gama kanaan argamus hedduudha. Yeroo garaagaraattis jaarsummaadhaan wal dhibdee hiikkachuun aadaa baratamaa fi bulchiinsa sirna gadaa keessatti abbootiin gadaa yeroo baallii wal harkaa fuudhanii buttaa qalan ulaagaa abbootiin gadaa ittiin filataman keessaa tokko dandeettii dubbii hiikuu isaanii gadi fageenyaan ilaaluuni. Jaarsummaa kanaanis wal dhibdeewwan akka ajjechaa yookiin gumaa baasuu, diigaa gaa'ilaa, adeemsa fuudhaa fi heerumaa, daangaa, wal dhibdee biyyaaf maatii fi kan kana fakkaatan kan ittiin furatu. Hojiin gama jaarsummaan raawwatamus karaa sirrii fi seera qabeessaan yoo adeemsifame bu'aa hedduu kan buusu akkasumas kisaaraa fi dubbii dabalataa irraa kan nama baraaruudhas. Jaarsummaan kan barbaachiseef qaamni wal dhabe yookiin yaadan tokko ta'uu dadhabee dhimma isaa walii galteen yookaan tokkummaadhaan akka hiikkatuuf meeshaa barbaachisaadha. Kana yeroo jedhamu jaarsummaan qaama daangaa hin qabne jechuu miti. Jaarsoliin akka aadaa Oromootti rakkoo naannoo isaanitti uumame ni xiinxaluu ni sakatta'u. Dhimmoota adda addaas ni ilaalu. Nama wal dhabe yoo arganis ni mariisisu. Rakkoo uumames karaa jaarsummaatti akka dhiyeeffataniif fedhii isaanii ni gaafatu. Araarri maal akka ta'e ni barsiisu. Araara buusurra kan darbe daangaan jaarsummaa qaama lamaanuu irratti miidhaa kan hin geessisnee fi rakkoo gamaa gamanaa madaalee ilaaluun murtii seera qabeessa fi haqa ta'e kan kennu. Akkasumas wal dhibdee uumame keessatti qaama balleesse irratti murtee madaalawaa ta'e dabarsuu kan danda'udha. Rakkoowwan gurguddoo jaarsummaan furaman keessaa muraasni kan armaan gadiiti.